Haaya akkam jirtu nagaa keessanii iddoo jirtanitti nageenyi keessan badhaadha haa ta'u egaa irra deebiin ammas wal agarreerra egaa akkuma yaadatamu yeroo darbee warra Abiigoo dhaqee safaana araara buusuu yaaliin ture yoo xiqqaate bifa obbolummaatiin akka itti fufnuu gaafadheen ture akka carraa hiriyaan isaa achiin dhagee waan akkasii waan ture hunda isaasiin daawwattanii turtan walumaan daawwanne hundi keenyayyuu so akkaataa itti mana sana ba'ellee argitaniitu haga imimmaan buusee boo'uu ga'utti jechaadha. So arras irra deebiin mee chaansii isa dhumaa yaala jedheeni kana booda garuu har'aan booda okay jedha taananis noo jedha taananis har'a duwwaan yaala jechaadha. Kanaa booda iddumanni ga'uyyuu hin gahu because akkaataan mana isaatii ittiin ba'ellee laaltaniitu yoo ta'e ammayyuu akkan deebisee isa bira dhufuuf waan nama intini jedhu wayii miti sinii galee anuma haaja ta'eef malee. Waliin nyaanneerraa waliin dhugneerra waa hedduutu jira yoo xiqqaate chaansii koosa dhumaan yaaladheen amma dhufe malee sila osoo akka hojjaa isaatii waan dhufuu miti waan amma isa arguuf yaaduu miti jechaadha sila. So amma iddoon ani itti argamu iddoo inni hin jira naan jedhanidha. Hiriyaansaa yeroo darbee sababa kiyyaatiin walitti bu'anii turanii soomee as jira jedhanii gallee yaallaa chaansii keenya. Mbeeku dhugaa tolee jedhaa hin jedhu wanti jedhu keessa hin jiru because yeroo darbeerree tolee jedhaa hin diduu ni araaramnedheen 100% shuur ta'ee deeme garuu haaluma isin argitaniin wanta ture walumaan argineerra jechaadha. So ammas natti araaramoo osoo hin taane aan bakka ofirraa baasa sinii galee akka sammuun koo nan gaabbine miira gaabbii keessa akka hin galle haaja barbaaduuf jireenyi koo fuulduraallee qulqulluu akka ta'u haaja barbaaduuf. Ani eeyyamee abbaan sun eeyyamuu baate rakkoo isaadha malee rakkoo kan koo miti because of that amma isa kana yaalla waliin jechaadha. Keessa galee araarri akka bu'u ni gaafadhaani ni ta'a yoo ta'e hin ta'u yoo ta'e garuu har'aa yeroo dhumaaf Abiigoo jaan argaa jechaadha. Waa maraafuu turtiin keessan na waliin haa ta'u mee waan inni nuun jedhu walumaan daawwanna nafaana kootta. Iddichi baay'ee bareeda guys garamuma jiru garuu baay'ee bareeda natti tola iddoonii garuu akkan gaddeen hin baane malee na garuu maafan gaddaan yaaleera already mee naannoo kana laala ergan gaafadhee abbichi didee ofirraa baaseera jechaadha isinii galee argeera. Keessummaa jaallattu? Hafte? Jirta? Akkam? Kam? Nagaadha. Sii jira dhufa. Akkam? Fayyaa? Jira. Akkam? Daa'uun hin danda'ama? Hin danda'amu. Abiigoo? Wayii. Akkamati? Jiru. Nagaa? Nagaa. Sii jira dhuga. Waan dhugamu maal barbaadda? Giddiitti akka koo wanti inni dhugdu faantaa ma dhugdan fakkaata. Qo'ee maal waan dhugamu dura akkamitti nu argitan jettanii? Aaraa rakkoo hin qabu. Isa irratti haasaa deema. Faantaa ma sii fide? Tolish. Maal yaara si dabbare si deemu? Aaraa maal nu dabbara nu dabbara? Namaa jijjiiramtee aan dhufnaa. Keessummaa akkasitiin hin simatiin. Ay samte eenyutu nusitti akkas jiru. An harki koo dheeraa akka ta'e hin beektu ati. Eenyusitti akkas jira dhiin. Jamarreen eenyutti. It's very simple iddoo ati jirtu baruudha. Baay'isa waan barbaade taanaan. Cheers waa maraa isaan dura. Cheersee dha akkuma ta'u. Ada cheers dhi. Cheers haftee kooti. Waan araaramtisti fakkaata miti gaafa cheers jettu. Sin dabbariin bakka. Free ta'eeti maanni. Ay wayi free ta'uu isaa naawni tuntu. Sokii normaal no. Maallaalee bakka kana. Si dabbare deemu? Ara maal deemtaa? Namaan deemu. Araara deemtaa. Kanaaf oddeessi. Araara maame. Araara rabbitu jaallata. Araarama. Amma yoomitti akkas taataniif araarama. Akkas taataniif hin taane. Kanaaf oddeen dabbara. Akkas taatee haftaa insa. Abbiin dabbara kanaaf oddee.
Gaha bakka. Ako it's okay normal waan duntu. Ajjechuun gonyuus ni akkas jedhu. Nama natti mirree maal gootu olee bakka si arguu barbaade as jiru naan jedhanii kuma tilmaaman immoo dogoggoraa miti kun as jirtu. Baay'ee siin aarsin yeroo dhumaafan si argan yeroo dhumaaf si reessin sitti maara. Gaafetti. Bakka yeroo dhumaafan si arga har'a dubbii kanan furra taanan walitti araaramna taanan weel kassanii achii garuu already ofirraa baasichaadhaan gama kootiin wanti sammuu koo dhiphisuu fi wanti gaabbiin natti dhaga'amu tokkoyyuu hin jiru. Bakka clear ta'een jireenya koo jiraadhachaadha. Osoo akka keetitti silaa kan si bira dhufanii miti beeki. Akkas miti sorry kun si jammar gidduu keenya lolli wanti jiru hin jiru si gadhiin tira bakka wanti akka nam tokko gidduutti wanti uumamu gidduu keenyatti uumame kazzaa bu'aala bakka darbe si gadhiin tira kun laayifiidha bakka si gadhiin tira wanti darbe wanti kan biraa waan haaraan hin jiru uumamee darbe bakka saba keetti wal lolli ture isa wajjin. Har'a sumatti sitti mekka iddoon tu jiru. No, ana natti himee gooftaa. No, ana tasana nama iddoo darbee tasana nama natti himne ni gooftaa. Haftee masitti. Ani bilbila koo iyyuu jijjiiradheera baay'isa wee edda siitee jechaadha. Isa faana waan nuti bilbillu hin qabnu. Waa'ee koongiraa miti. Wanti hundumtuu otoo furamee bakka isinis araaramtani araara rabbitu jaallata. Nam tokko akkasitti baay'ee yaada isaa isa dhumaan dhaga'uu dhufeen because bakka chaansii isa dhumaa yaalanii sana booda akkas jira miti waan akka shakkii yookiin mamiinsi keessa hin jirre gootu gaabbiin faan akkas keessa hin jirre isa san mirkaneeffachuu dhufeen malee ani that much intini jedhe gadi bu'ee yookiin maal jedhee miti. Normaalidha sirrii wanti hundumtuu. Ati miira keessaa bahii tabbiin bakka jechuun ga'a. Baanuma akka dhiiseera waan dhuma dhiiseera waan dhuma dhiiseera masii gadante. Hafuuramoo mee anaaf sillee amma makka wal. Anamma tasgabbaa'eera akka duraa danju sii gadamte seen gaddana ergiteerra irraa. Sirriidha dhugaa anillee appreciate godhe. Fooyya'insa gaariidha dhugaa. Anillee appreciate godhe hin jira. Kanaafuu ga'a bakka ati. Har'a situ waan. Xuruu taate. Situ waan. Dhugaa sanatti. Isa akkasi waan taabaluu waamee. Agar situ waamee ayee isheen namni beeku eenyu akkasuuf ni beeku. Isheen maybe na hordoftee dhufuu dandeessi. Maal na hordofti nu faana galti? Isa kana otoo dhiisnee wayyoo dhiisitu waan akkasii amma gidduutti bakka wanta gidduu keenya. Ani ko jibba sooreen qabu durii anaaf sillee amma makka wal dhibne ergitamni sababii kanatti. Kanaafiyyuu hunga'a bakka. Sooreenis ni beekna ko jibba kee qabaa soore. Qabaan. Maaleessa. Isuma san mirkaneeffachuu dhufeerra beeki. Anjibba keen qabu yoomiyyuu taanaan sii gadin taraa maakii sin barbaadu yoo isaan beektatis waan dhuma akka nam tokkootti immoo noormaalii bakka wanti uumame gidduu keenyatti uumame naaf darbeera bakka mataa bishaanidha wanta deebitee haqxee sirreessitu miti ግን gochaan ta'e darbe immoo madaa ta'ee tafa beekta. Isuma kanaaf akka madaan ta'aniif wantoota furmaata ta'anii otoo mari'atamee wayyuu soora. Ani waan mari'atu qabu si'achi. Waan darbe walii dhiisuu kan balleessaa ta'e hundumaa walii dhiisuu. Ilaa beeki. Wanta furmaata ta'u. Nuti nama waliin ajjeesne yookiin waliin dhaabne walin reebne jira miti. Waanuma walirratti mari'annu tokkoyyuu hin jiru amma sii galee. Ani kan hin gochuu barbaade sammuu koo firii gochuu bakka bilisaan jiraachuudha bakka shibaa. Ayi osoon kana godhe osoo akkas osoon godhe koo kana ta'uu danda'a jedhee too gaabbii tasuma keessa kiyyatti uumuu hin barbaaduun sii galee sanaaf yeroo dhumaati farra kaniin isin argu jechaadha sin lamaanu sii galee. So ni araaramne taanaan araaramne hin araaramne taanaan immoo it's okay ani already dhufeera dhiifama siin jedheera waa hedduu akkati hiriyyummaatti deebituuf waa hedduu godheera sii galee yaaleera ani. So anatti hin faradamu jechaadha suma amma araara kana iyyuu fudhachuu baatte suma hiriyyummaattuu deebi'uu baatte jechaadha. Ofii keetiif immoo gaabbii kana keessa jiraattan booddee isaa am sure by the way isaa akkas akka ta'u. Kanaafiyyuu hafuuramu osoo furamee baay'ee natti tola natti. Haga abbiinis miira hin taane keessaa bahii baateettas natti micheera natti tolteetta amma miira ati keessa jirtullee akka kanaan duraarraa amma wayyu soora. Amma wayya maal beektaa namni yoomiyyuu taanaan nama kamiyyuu haa ta'u walloluu hunda wajjin jiraachuun bareedaadha. Sii galuuti walirraa fagaattee waan itti namnaan walitti iyyattee waan baay'ees hojjechuu dandeessu wal faana. Sii galuuti wal guddisuuf wal waan jechuuf amma wal waan jechuudha.
Gini ani ko wanta shin nagooti jiramti sanumatu na arsa bakka nama sana keessa bayama wayi soore kan jedhamu waan shin qabu blookii goggoneerra wandumaati ufne si galante sanuma malani jibba shee namni qabu maaliif ani sobboleetti nan qaba si galante yaa akka politikotti na yaada fi wanta kan biraan qabu Oke, isuma kana isheenis miira kana keessaa baatee aariitiin isa dur waa'ee ishee aariitiin yaadattu sana dhiistee miiruma obbolummaa kanatti barbaadde akkasuma ni reetis innillee inni bajjechaa jiru akkasidha isa darbe immoo dhiisuu wayya inni darbe mataa bishaaniin duuba deebitee wanta gootuun qabdu isa darbe isa badee deebisuu hin dandeessu isa amma irra jirtu irraa kaastee bakka amma jirtuu kaatee wanta furamuu danda'u itti yaadamee irratti otoo haasa'ame firii taatanii bakka wanta jiru hundumtuu otoo furame baay'ee natti tola akka kootti jechuudha. Ani ko soore hin beekti gatiin ani siif kaffale hin beektati mana keessan dhufe obboleessi kinaarii beekti sookii ከዛ በኋላ ሞ ኡፍቲ ወልራ ፈጋቹ ቀምናን ከሲዳ ማል አኒ ማል ቤክታ ከናርሲ ተኮ ነይሱ ሸምት ነማ ከም ግዱቲ ብሬክ አፕን እንዱምቱ ኡመሙ ደንዳ ሲገለምቲ ወልጃለቴ ገርገር በውነን መጅሩዳ በቃ ማሊፍ ሎካል ጅሬኘቱ ገርገር ሲባሳ ዮካ ወሊ ገሉ ዲዳ ዋቴቲን ገርገርባት ሲገለምቲ ግን ነማ ፋን ዱራን ፋን ቱርቴ ፋን ወልሎልቴ ነፋነ ታቴ ሲገለምቲ ነፋነ ታቴ gaafa safaan araaramtu walirraa fagaanne gaaftu sitti maatti dhagaamacha akka jiru. Baay'ee dhala namaa wanti na ajaa'ibu keessa amala dhala namaa keessa waanuma kan isaa duwwaa dubbatatan si galee even keessattuu wal dhabiinsi ni jira taanan walitti mufaatiin ni jira taanan saayidii ofii qabatan bakka waan isa dallansiisee duwwaa yeroo mara irra deddeebi'ee haasa'uu fedha malee intalli kun maal keessatti isheen akkamii waan jedhu san tasuma yaaduu hin danda'u jechaadha. Lamaan keessanii as gidduutti lamaan keessanii rakkoo so anamma iddoo kanatti anamma rakkoo keessan jiru miidhamnes bakka nagaadhaan miti nan kolfaanan taphadha bakka am good ati garuu miidhamaadhati. Akkasti gasti ishee gochuun qabdu akkasti hubachuun qabdu ishee akkuma ati miidhamte isheen illee hammam akka miidhamteettu yeroo darbees argiteetta waan ture argiteetta sababii sanaatti illee anaaf si hammam akka walitti buune ni yaadattami. Kanaaf iyyuu bakka isheen akkuma kee isheen illee miidhama guddaa keessa jirti miidhamteetti bakka hubadhu kanas hubachuu qabdaati amma nani miidhame mucaan kunis immoo maal taatee darbite maal haalli isheen keessa turte anaaf jettee immoo miidhamteetti laata moo hin miidhamne kan jedhu gasti gootee kanas ilaaluu qabda keessa gashuu qabda malee anuma bichaadha kan miidhame miidhamaan as gidduutti wanneen ta'e kan hundumaa gidduutti miidhamaan ana qofadha itti yaaduun qabdu akka kootti akkasittiin yaadaan. Ay jechuun kun balleessaa namatee namni balleessina jiru balleessina jechaan jiru gan balleessaan ko hankoo amma kanatti balleessaa ta'e natti mul'atu gargaar fiigaleen yamreen no ani dhugaa kun jechaa jiru sorry fuunaaro ani haala keessa ture anatu beek fiigalemti hankoo sanumatu beekamta nama alli namaa immoo itti xaqqamamti qodaa miti fiigalemti akkam itti xaqqamamtee hojjetta yamr ani bakka anatti sana natti fakkaachaa jira maal jechuudha itti xaqqamamtee gaafa nama wayii faana break upin si uumamu gaafa wal loltanii kaza baala uummanuunti social media irra jiru beekon akkas goote akkuma akkas goote bakka sana faana walti deebitanii kaza baala na faana immoo walirraa si amma akka toopikii san irra deebi'anii kaasuun barbaachisaa miti galee asitti solvi wanni ta'amu solvi ta'a taanan okay hin ta'u taanan immoo okay sigari waan duubatti hafee waan already amma hin jirre wayii kaasuun barbaachisaadha yaadu ati yoo balleessaa barati live irra teessee akka waan aniifati waan biraa waliin dalagnee ji'a 9 booda laaltu manaamin ittee uummata bitaatti galchitee nama baatedha beeki inni anaaf effektii akkamii akka qabunatu beekan sigale ana birattillee maatii kiyya birattillee hiriyoota kiyya birattillee dhugaadhaa sooree kun jedhamee hamman gaafatamutti jechaadha waanuma hin jirre wayii anumaan na aarsuudha jettee sana dubbattee baateen garuu hagam wantichi guddaa akka ta'e siin gallee osoo taayidii qabachuu ta'ee dubbii nyaachuu osoo ta'e inni kun iyyuu gaadha si faana wal dhabee testiin jechuuf. Amma gabaabaa masaatti lamaan keessaniyyuu riizinii mataa keessanii dhiyeeffataniittu gaha bakka atis miidhamteetta as keessatti akka hubadhutti innis miidhamaadha. Argeera lamaan keessan gidduu kan ture anaadha minire lamaan keessan gidduutti wanta uumamaa tures. Tokko kaasee amma dhumaatti amma hammaatti sinfaanan jira waan ta'eef kanaaf iyyuu amma riizinii haasa'uu sababii isa darbee isa kan kee isa kan sooree isa kan abbii funaanoo osoo hin taane wanti furmaata ta'uu maalidha walii dhiisuudha
walii dhiisuun waan hundumaaf rabbillee walii dhiisaa jedhamanii walii dhiisaa lamaan keessanii aga uume rakkoon jidduu keessan jiru hafuuramuu miira obbodummaatiin walitti siiqaa wal kabajaa wal jaallachaa wajjin jiraachuun kan caalu ta'a moo isa duraarra kan caalu ta'a malee isa duraatii gadi ta'adhee yaaduun akka kootti osoo akkas ta'e osoo waan hundumaa dhiistanii walii dhiisuun inni beekaanis inni wallaalaanis yoo dhiise tarii sooreen anatu miidhame jetti asitti argiteetta atis immoo anatu miidhameetta riizinii funaanuu lamaan keessan gidduutti amma kanaa booddee haa ga'u asirratti dhaabbachuu qaba. Riiziniin kaasina wanta araara ta'u wanta furmaata ta'u qofa dubbiin ijoon keenya asitti walitti argamne maaliifidha? Atis nu barbaacha iddoo dhuftee as geesse bakka furamuu qaba furmaanni ta'uu qaba. Waliif dhiisaa homaan ta'u wanti darbeera ammaa kaasamee wanta itti fufamuu qaba furmaataa ta'u akkasii wayyuu soorri. Amma lamaan keessan iyyuu kaa'inaa kan baa miira sana keessaa baa miira darbee keessaa baa dhiisaa wanta sana dhiisaa bakka mataa bishaanii akka darbeetti fudhadhaa bakka waan badii tokkodha deebi'uu hin danda'u duubatti sirreessuu dandeessaati balleessaa kee darbe. Ani waan sila darbe iyyuu hin dubbanne mamma. Atis immoo abbi wanti sirrattu jira kanaa booddee duubatti deebisee waan haftee maal beektaa? Ani sooritti himaan ture qaata. Laayifii nusii wal faana deemnu keessatti namni sadaffaa akka gidduu galee nu mariisuu hin barbaadu. Ofii keenya hiikkanna wanti hiikkannu sii galee miti nama bira geessuu namni hin barbaadu. Sii galee miti wanta gidduu keenya akka nam baratee teenye mari'anni hiikkanna gin. Maan isheen nagoota sanarratti keenani amma kana akkanatti walirraa fagaanu bakka ishee faanas bakka jira miti wanta hojjechuu qabnu qofitti hojjenna. Waan baay'een karoorsine nuusi. Waan baay'ee hojjenna jenne. Waan baay'ee karoorsine dhuga. Garuma bakka. Namti xiqqoo obboleessishees jira. Wanti inni waan inni godhe manaaf. Ani kun nama soorii jaallatee baay'ee isa dubbachuu manaaf ni ta'u. Maal beekaa ani kun sinu badhaa. Dhiira waan hin ta'eef bakka kee bu'ees na yaada wanta ta'es immoo si faanuma hin jiraanis. Waan si biraa hafee tokko jiraate bakka amman gochuu wanta gochuu qabu hin gooneen. Wanti si biraa hafee yoo jiraate humna tokko illee mitaati isuma gadda isheen dhufte irratti naaf si walitti buune malee amma dhumaatti haala jiru maal akka ta'e hundumaa si faanuma hin jira duukaa bu'ee ma ba'an jira. Kanaafiyyuu dhiisi hin yaadiin ati isa duubatti hafe sana hin yaadiin. Waan duubaa sirrachuu hin danda'u isa badeera bakka akka badiitti balleessaa isa dura balleessite atis taanaan isheenis badeera bakka rakkoo hin qabu walii dhiisuun immoo waan hundaa caala waan hundumaa kan caalu walii dhiisuudha rabbillee kan jaallatu miira akkasiitiin wal simachuun tasa hin barbaachisu bakka lamaan keessanuu mukooftu atis gaaffii mataa kee waanuma mataa kee waanuma sitti ife haasoftaa waanuma keessa kee jiru haasoftaa isheenis waanuma keessa ishee jiru haasofti isheen situ balleessite ati situ balleesse jettaa kuni haa hafume asitti asumatti itti yaadamee haasa'amee irratti mari'atamee wanta furmaata ta'u qofa osoo qabannee wanti furamee baay'ee natti tola akka kootti jechuudha. Kanaafuu dubbadhaa lamaan keessanuu mukaa'inaa bakka gaha mukaa'uun fajajuun aariin amma yoonaatti aaramaa ture amma yoonaatti walitti bu'amaa ture hin dabbara bakka fokkisaadha waan baay'ee fokkisuudha sin lamaan gidduutti hin barbaachisu waan akkasii. Kanaafuu singaa mee haa furamu wanti kun anaan illee amma akka na cannaqu amma akka na miidhu na dhiphisu ani beeka. Rakkina hin qabu. Uummannis wal faana ni jaallata. Nutis uummataaf waan babbareedaa qabannee dhufne jennee waadaa galle jechuun irra hin bal'isii jedhani. Wanta akkasii uumame waan hin taane gidduu keenyatti uumame ona. Jireenya immoo beektaala jireenya waa tokko sanarraa kan ka'e waan inni ani waan dhumaa keessaa baheerama. Sookee normaal no. Maaliif namni waan baay'ee si godhee waliifis tasii galuun ta'e maaliif jireenyi itti fufaa waan hundumtu. Guyyaa tokko immoo dachee kanarraa waan dhuma dhiistee sokkitaa manaaf gaaf sana gaabbuurraa har'a walii isu wal. Kanaan illee kanan jedheen waan rabbi jaallatudha walii dhiisuun dhiifama jechuun garaa. Waan akka amantaa ragaaggootti malee wanta bakka wanti darbe miti bakka wal faana ta'uu dargan dandeenyu.
yaa rabbi kan kee kan jedhinu masiilaata yeroo isaatti. Kana barumti kee yoo tokko ani akkasitiin akka tubattu akkatittiin akkati gatti gootuun barbaada malee waan darbe yaadu. Ani garuu ani sooriitii waan si gaafachuu barbaadu. Akka natti ba'aa jiran. Ani siifamaan ture namni kanatti. No. Isa iyyuudha maal akkasitti argamu kan na godhe. Waa'ee hammeenya sun taane. Jechuun kan gaarummaa keetti akkasitti argamu akkana sitti argamu na godhe. So kanaafu walii dhiisaa miira dura jirtan keessaa ba'aa sooreen illee dhiifama gaafachuuf wanneen ati goote yaaliin ati goote baay'ee tokko natti toleera homaan ta'u bakka waan hundumaarra darbite dhiistee bakka dhuftee barbaaddee iddoo inni jirutti gatii kaffalteetta innillee karaasaa gatii kaffaleera wanta inni hin taane hin jiru innis argiteetta atis gatii kaffalteetta wanti sitti hafe hin jiru araarfachuuf natti araaramii karaa akkasii karaa obbolummaa kanatti siqxuun barbaadatte gatii kaffalteettu qabda jechuun kanaafuu baay'ee tokko appreciate si godheera siinillee galatoomii tolfatillee ulfaadhu baay'ee nafaan rakkatte thank you dhugaa rakkoon qabu kan koo wanta dirqama narra jiruun bahadhe malee kan koo homaa tokko maaliif ani iddoo keessa nan jiru anadha hiriyyaadha isaafis siinis karaa isaan si barii kanaafiyyuu dirqamuma narra jirudha atillee sillee osoo ta'e osoo anaaf nama tokko barti dirqama keedha yoo nuti wal lollu iddoo keenya galtee nu araarsuun dirqama keedha kanaaf dirqamuma kun ba'e malee homaa tokko kan koo rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Raknan qabu yaa amma bakka si jaallatu beektaa amma sana keessaa baaneerra yaanis waan dhumaa dhiiseera bakka sookee dhiifama nama gaafatu nama guddaadha beektaa anna waan dhumaa dhiiseera wanta wajjin hojjennu bakka waan hojjin hojjenna yaa ani obboleessa isheedha ishiin siisterii godha kana godha anna sookee wanti darbee nuti darbeera so araaramne yaa baay'ee naatti toleera dhugaa baay'een gammadeen illee yeroon kanan barbaadna kan gaafa araaroftumaaf kaameeraa qabattee dhufe yemerra isatu nagarrame no arrasa isa dhumaan dhufa biyoon dhufu baay'isawee bakka isa dhumaan dhufa dheen dhufe kana booda silaa sin argu iyyuu dhugaa qaalafa kaameeraa maanii yeroo hundumaa bakka aduun manatti ba'aa jirantu kaameeraa maanii qabattee dhufti dhugaa rabbi eengaddas gaafa waan inni bakka shigiriin qabu ummannis baruu qaba kan jedhuuti nan simmi jedhe. Ani jibbaatan dhufe beeki jibbaatan dhufe bakka jira miti waan ofirraa baastu. Ay kana godheera bakka wanta nurraa eegamu godheera. Ay gan baay'ee balleessite dhuga. Maalan godhemma? Baay'ee balleessite. Duubatti deebinu? Aanan deebinu. Duubatti maamaaf deebinu kana booda fuulduratti. Waaga'u. Sammaan barbaadu kanaa booddee. Tolas. Lolli hin barbaachisu lolli kan seexanaati. Kan waaqayyo jaallatu araara amma immoo araaramtanii. So waan jettuun qabdaa uummata kana. Uummanni na beekanaatiin yemerraani jechuun ko bakka dhiiseera wayishee argiteetta dhiiseera maaliif namni tokko wal jaallatee wal faana ta'uu hin danda'u taanaan bakka maaliif wayi walii yaadu hamaa walirratti yaadu irra wayii isaa dhiistaa wayii kee dhiisaa wal keessaa baata sii galeen ta'e jireenya mataa keetti uffatamna yoo wal tuftee danqaraa walitti ta'u malee wanti bu'aa buusuu hin qabu. So amma immoo kun araaramneerra yaada. Kana booda hojjaa babbareedaatiin nu argu olfaan. Yoo wajjin. Yeah. Akkasii guys. So milkoofneerra. Baga milkoofne. Harka rukutaa akkasitti ishee. Keessumaa natti gidduu keessanitti gubate. Yaa galata. Ay gin har'a isatti waan. No nawwaamne. Dhugaa waaqa. No nawwaamne bakka. Nawwaamne ati bakka tasana nama nu. Loo akka nuti as jiru ila ani barbaannan jechaadha. Nama tokko yookiin waa tokko barbaadne taanan nan argadhan. Dhugaa waaqa. Akkamitti akka ta'e immoo sittiin himu sekireetii haasite. Ayyamir hafti sittiin. Dhugaa waaqa haftee natti himu. Tasa otoo waan fedhe sin naman waan ta'eef inni tasa anaati. Eenyu sitti mariish. Maarra qeeree nafaan akka inni sitti himu gochuudha. Maa namni sin hin beekne jira. Bakka milkaa'eera maal barbaadda kanarra. Namni kan biraa namni itti me jira. Namtu natti himu. Tooftanii ittiin isin argadhe garuu isin itti himu. Yeroo biraan ishee gaafadha. Nutillee bakka nu jibbisiisee naanuma bakka kana yaa warreen firii ta'uu dhufne nutti tolee bakka naannaa turre keessa baay'ee tokko namatti tola bakkichi
sammuu keellee refresh gochuu barbaadde bakka kana dhufte dhugaa baay'ee sitti tola bakki kun. Dhugaa baay'ee bareeda. Naannaa turreetu dhufne teenyee karaa masa xiqqoo mallee karaa irraa hin kaattu. Karaa isheen dhufte yaaddetta? Harki kemmaa keessa jira. Ala kunoon argite mini? Argite mini? No, ofumaa fan dhufe. Taasisa Akkanitti dhufe garuu yeroo biraa. Taasisa osoo nama sana bareeyyuun ni nanaman keessaa qabdan. So guys, turtiin keenya irraa kana fakkaata. Egaa araarri bu'eera. Yeroo dhumaa kana Abiigoo argasiin jechaan ture. Garuu kana booda araarraa jawweef ulfaana nu argitu. Akka gammaddan abdii guddaan qaba. Gammachuu keessan immoo comment section irratti nu barreessaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Nuti sin jaallanna, sin kabajnaa. Iddoo jirtanitti nageenya keessan badhaadha haa ta'u. Odeessa. Ishee odeessa. Yaa dubartiin gaafa dhiifama nama gaafatti yaa xiqqoo yemar na dabbaraa ture gaafa muduraayyuu gaashin dhiifama akkasitti na gaafattee gaafa hundidu maaliif xiqqoo waan na aarsee rufin wanticha zimmi jedhee waan hamaa afaan namaas isheetti dubbachuun barbaadu yaa usanumaa afaan zimmi jedhee yaa araarri immoo yaa dubartii taatee gaafa xiqqoo በጣም እየደበረኝ ነበረ ጅረምቲ afaan amaariffaa sanaatiin dubbadhee malee baay'ee na dabbaraa ture dhugaa rabbi hamman jedhamne oollee jechuudha na jibbisiisaa ture yaa dubartiin dhiifama gaafachuun qabdi yoo balleessite illee bakka balleessaa mashee haa bartu malee yoo istee normaali faana taate ariifidha. Naa yaa kana booda walitti deebineerra. So iski wanta jiru hundumaa mari'anna amma ammattan tokko yaa inuma araaramne wala wanta beeknu hin qabnu. Yaa iski waan hundumaa immoo sirreessina. Yaa soolan illee dhiifama gaafadheera baay'een keessan arganiiru. Geem illee qaniitee wal faana taphanneerra. Isaatiin dhiifama gaafadheera yaa walii isneerra. So isaanis soolammoo walitti jaallanna. እና ባይስን ጃለና ሶ ቪዲዮ ከነት ላይክ ሜክ ይደት እንዴ ከንጋማችሁ ሀጆ ተኤፎ ምበግን ትልማሙ ይሁን እንደው አቁመ ኩዳንሽ namni sarara eegatu ያ አራራ ኤጋቱ ተከነ ያዳ ዋመራፉ ያዳ ኬሰን ኮሜንት ሴክሽን ይረቲ ኑካ ሰብስክራይብ ጎቹ ሂንደጋቲና ሲንጃለና ኩመንጀ ሲንከበጅና ዶጅስታይት ነገኝ ኬሰን በዳዳ ሃታኦ ኑጅራዳ ፈያታ ባይ